وان ما أنا بلسين توكو بلسي تنانجدا وكان مركا يورين أنا مرك اللي مرك سيمبر يدو نانجدا الشيطان اتكا مرك اللي نفتي جنكو كان لا نفدون مرك اللي نفتي جدب ولا بيتا نفتي جنك وانا كسيني نقول هاي مرحماية أصوات تلك خيتنيا شفتوني وانا كسي قدا إن كذا مركا كان هو نفوده ديستيل لفتي جنة كاري والله بنتاج مركا يكون غارا كان ملو والجا كافس يعني عاري جراغا سماني اللي ونن تيجاب تكاغو مني مركا كنا كوسان ونن دبرتي هاغو مسن جابتي ديري واتو كبليسا where does she live in Europe nama jibbisi sawani laaka kuni manni hundinuu mabarbadaa'e anatu dhiqeef malee mana isaa wallaa ka inni marqa itti lamboobee jedhe akka nama dhoqqee dibuudhu ni marqa mana ofii keessa ganna hin galtu haa haru lamuu deebee gadi naquu bar gowwamatiin ati laana gorsu gorsu gizeenni akkasi lafa gadi maxxanseessa makan kee fudhadhu gara mana keetiitti galii gaafa kan ofiifuu hara akkas ture wallaahi guyyaa sanaanii wallaahi obsee fi jalaa taragee wallaahi odarra taragi naan jedhe natti asiin siqiri taragi albeeta nan akkasin jirre naan jedhe akkasitti akkas jedhu san sodaadde iyyuu ani biraa deemu ka'ee oguun albee waa'ee albee keessa gahu albeedhaan akkasin jirre albee narraa fagaadhu harkaanan tuqin naan jedhe akka gaafsan gaafa akkasii jinnin itti ka'e albeedhaan deddeemuuf deemu. Hai rahmaatu ableen guyyaa takka sodaachiftemi? Gaafa wal qabne tokko jechuudha gaafa ani waa ciru jira inni dhufeetini maali uff jettanaan jedhee maa namni yaadu nama yaadne jira maaliif uff hin jenne ani garaa qaba namni garaa qabu hin dadhaba hin beektu ati namaati maaliif eeshi maaf na wajji ciisi eegaa akkan dadhabuun feene na wajjin ciisin kalaas na dadhabsiisin dhiis siitu na dadhabsiisaara waan ta'eef jedhee dubartiin ni dadhabdi gaafa garaa godhatte gaafa dhiiroo wajji ciisti akkasumaami. Ati dubartii tana simbirree seeta ati dubartii tana jedheen simbirree yookaan horii miti yaaniin tun hin dadhabedheen ani simbirree miti kanaafuu uf jechuu hin dadhabu jedheen simbirreen uf hin jettu qil jetti ala deemte saniifuu allukkuu miti takkiiti tan uf jechuu dadhabuuf uf jechuun ol orgini abbaa kiyya jedheen ani afumaa ofitti qabii ani nama yaaduu qabu biyya kiyya obboleeyyan tiyya yaada. Ummaati yani yaada wanneen ani yaadne jiru narra dhaabbadhu jedhee please jedhee please narra dhaabbadhu jedhee narra dhaabbadhu ani amma booda waan akkanaa natti hin dubbatini ani waan fe'ee yaada amma garaa qabda raamaan garaa qabda amma da gara qaba hin qaba Engkau mau engkau tu. Tapi si akan rahmaye. Gerak apa? Dubarti tapi si akan no. Gerak aku tu. Amin insyaallah. Wallahi ane dubra laman kaba gurbata kon kaba. Mashallah wallahi heddu taka ilmu jechun khanna rabbit. Ilmu jechun ni mala. Ni'maadha. Akkasimi. Wa rabbul kaaba. Addunyaa tanarra waa hunda dhabee ilmaan kee qofa yoo nin qabaadanaaf gaa. Wallahi dhugaa keeti ijoollee lama qabda. Wallahi an sadiin qaba. Maashaallah bileetti tiyya qaalii baga rabbii si haa guddisu ammallee ila rabbii guddisee oofidha bakkaan si haa ga'u inshaallah habiibti tiyya. Ila dubbuti. Rahma inta titi ya gudo na mata mega na beta. Ama kurashan. Egin ka hangana ijoollee bira argadhu egin itti fuudha. Yoo dhiira argadhe itti fuudha. Miti inta titi ya mata kurashan umriin isii. Wallahi kurashan taanani dhiiroo dulloomtu hangana argadhutti hangana ijoollee bira odoo amma harkachuudha yaade odoo amma misaal jechuudha. Udah ira wayar kacuede. Mal jadi. Tap goda me hundi keessa. Koplinki goda tap goda. Odum mate odum kan. Yo kan ta ada fate titi budadis. Ta ada fate titi wali fuda te yo kan guddatir ti wante fin dakam. Dajaji marak lafe mila hori kana bakka wanni disti keessa kaane akkasitti cirani eegas echuma boda immi ajaiba tolchite barbareetti gootee shunkurtatti cirtee
akkasitti anqolallaatee tolchita ka akkuma nama dooro waxii tolchuu oduu tokkotti yaa subhaanallah. Maali wajji nyaatan? Biddeena nyaatta eegasi. Nyaata Suudaanitti nyaachise. Laa nyaata Suudaanitti miti. Kawaariin kun bar Oromoo keessallee ni jira garuu an kawaarii jedhe inni anaanuyyuu kawaarii naan jedhe wanni kun maal jedhama afaan keessanii jenna. Kawaarii wanni naan tolchaa jiru kun maal jedhee gaafadhe. Kawaarii naan jedhe kawaarii afaan Arabiitiin qofaan bare hunoo wanna tokko afaan Oromootiin waan jedhamu irraanfadhe waan hin jedheeyyuu. Raaman jaarsa kee nyaata garuu ni beekaa? Ni beeka ajaa'iba kana nyaata isaanii ajaa'iba kana na nyaachisee nyaadheetiin beeka. Nyaata bibbi'aayaa kana tolcha dhiisi kaabicii yoo dhiisi waan isin jedhu qabu nyaata niin jaaladha nyaata nii tolchuu niin jaaladha. Aadaa Suudaanii maal inni? Amalan qabu. Amala sodaachisaadha malee amalli isaa. Laa nyaata ni Maanni lola? dhiisi harki isaa faxanatiidha farxinatiidhaan tolcha nyaata isaa yoo tolchu. Nyaata isaanii tolcha inni nyaata kenna hin beeku biddeena jedhan kana hin beeku yooniin an biddeena dalageen aaraa guyyarraa hin beeku waan ta'eef ka nyaata kenna hin beekumi ani shiroo kenna tolcheetu mara akkasin nyaachisa bakka garuu hin jaalata yeroo garii ni jaalata biddeena waniin an tolchu dhiyoo tana jammaree jira iyyuu tureyyuu biddeena tolchuu eegalle iyyuu hin gurgurallee inni yaannee turre wanna eelee faara haaraa binnee eelee biddeen ittiin gurguranii taara ajaa'iba namaa tolchitu talafa kaanii elektirika qabdu san beeyta talafatti irratti dhiqan ta'u isii san binnee turre mana isa jirti garuu amma jechuudha adasitti eelee mana gaatan irratti hin tolcha ganaa bita jechuudha eelee guddoo bareedduu takkaan bituuf deeman amma ganaa akkuma kennaa san ka elektirikii irra na wayyamaanii fi ani Eelee bittee mana isaati mana kan keetee taada. manuma amma mana kiyyaan jira jechuudha har'ee. Maaliif inni hojii deema waan ta'eef kanaaf anillee kaagana hojii eegaluu hedaa mana kiyyooniin taa'e quraanaan karaa wanna irratti wal geennu hin jiru jechuudha. Wanna kana balleessitee kana na nyaachistee wanni wal dhabnuuf hin jiru. Kanaafaa jira jedhe ka gaafa heerumte kanatu naan taane siin jechuu jira abbaan manaa kee jechuudha. Unnaan taane kana naa godhi siin jedhu jira akkuma ijoollee daa'ima. Gari akkasii malee lakki hundaa miti hundi akka ijoollee hin ta'u gariin dhiiraa isa irra guddaa akkasii fuudhu akkasiin jedhe irra guddaa akka daa'ima godhata akka haadha kee akka waan ati haadha isaa taate sitti godhata jechuudha si sodaachisa. Ayyoo siin jechuun hedduu smarti Rahma. Ayyoo siin jechuu ka'e bar yoo akkasii sitti qaaqee jechuudha sitti kanyisee kana naa jijjiiri kana sinaa godhe siin jedhe ayyoo siin jechuu ka'e maal godhamoo gaafsanii as gaafinni ummaa siin jedhe akka ajaartii bira taree abiibtii tiyya bira taree booda ayyoo. Tuutoo dho'itaa firee gaafa san tuutoo dho'itaa kan ni taafe. Kottu harma kiyyaa hodhu malee maaliif tuutoo hin godhuuf yaaduma harma kiyyaa hodhi jedheeni barana kaadhateetitti akkuma kaadhateetii hootutti hodhiin jedheeni yoo ittuma aaru jechuun hodhi jedheeni akkasitti ofirraa jallisiisee maal gootaree silaa jaarsa keeti haadha faate akkam goonaree sila jaarsa ani barkuun kijibaa miti Wallahi harma hodhuun hin ta'a. Harma jaartii. ni jira. Ni jira. Ay yoo harma keenoone ati ilmoon harkattu bar yoo harma hinoone hin harkattu. Miya maal sodaata ilmoo qabdaa sida haadha ijoolleetti wayi gana heerumteetiin harrii baasu deemta moo maal sodaattan isin maa baqattan kaameraa maa baqattan. No jechuun kiyya hayyo ndaabu yoo inni hinoone ilmoon daattu maal jechuu? Iyo inni harma hinoone harma kee harkaan hin qabanne eessa argatte ilmoo harkaan jechuu maa sodaattarre waan kun gorsana gorsaan jenne. Okay hayyee sorry. Dho'ifatiin ati harma kee ni dho'ifatta abbaa manaa kee ni dho'ifatta odoo ilmoo qabdu kanallee. Gaafa duraati irraa waan isin qabatii ilmoota akka gasiin luftu garatti gasiin luftu garaa keessan teettu ilmoon hin dinduuti hin dhabamteedhaan ilmoon gaafa abbaan manaa harkaan harma kee hin qaqqabatiin
onne isitu dhaabbata. Onnetu gara harmaa bira jira. Onnetu harma bira jira waan ta'eef ka argaa yoo inni qabate onnee ta'e argaan onneedha jechuudha harma jechuu kiyya odoo ta'in onnetu harma bira jira miree onneen as keessa hin teettu harma biratti onnee san qabateeti onnee isii daa'ima sanii jajjabeessutti jira jechuu inni akkasii harkaan qabatee akkam jirti dhiiroo na bira jirti moo onneen isii na biraa tarte ka jedhu barbaadutti jira akkasi. Hello, gorsa rama daga san jaran dootin dalaganne ilmo san garan teessu Shamaran heddummaa dhiirri deettu jedha aadaa kana rakkoon. tanaaf Ada faatee rahmaate eenyu kana si barsiise kana maa si barsiise situ na barsiise ummatiya situ na barsiise no dhugaan baana no dhuguma waan Aguma heerumti argite kan. duraanin beeka an duraanin beeka wallahi ada faate duraanin odomaa taa'ee akkatti isin dura taa'ee taphadhu tiktokii dura wallahi wabilla akkattiin beeka mataa kii keessa mataan kii wanni dhibbaanne jiru dhara qaba mataa dhara qaba jechuudha garanaan waan dharaa godha garanaan immootu komeedii isinitti ta'a garanaan akka baraattuu godhadhaa huccuu jijjiiradha bakka akkasumaan garuu kiyya keessatti an jireenyi kiyya kamana keessatti ani qabu odoo tiktokiin ala ani sirriittiin beeku ajaa'ibatti beeku odoo mana kanatti namni dhufee na wajjin haase haasaa nama guddaatiin haasaa akka ajaa'iba kanatti si wajjin taphadha jechuudha akka asiraa kanatti hin taphadhu hin qoosu lafatti hin qoosu abbaa manaa kiyyaatiin hin qoosu hin qabu abbaa manaa keetiitiin waan akkanaati nama akkanaatu na dubbisee alatti dhiira akkanaatu na dubbisee ture yoo ta'etteen sitti mufata eda wajjin oltee naa galtee yoo adii yaasiin jedha sitti aara muufatuuf dhiisi waan akka abbaa mana muufatu hin jiru nama akkana na dubbise inni naan jechaa oolamee ani ittuma muufadhaa hima dagadha na dubartii na dubbisaa oltii naan jedha beeki kaadhafate hin bareedu kunillee irraa garuu ani jechuun akkuma wajjin oolee wajjin bakka wajjin rafee akkasumatti seetu sitti hin fakkaatu. ni fakkaata yoo isiin jette ati jalaa cal'istoodhaan ati ijatee lafa qabdee deemi siin jedhe meeqa yeroo meeqa ijatee lafa kaayi deemi hin laalin nama dubartii dhiira ta'e illee hin dubbisina jettee harkaanu dhiirri waa si gaafatti bultiin ta'e akkana jedhanii si harkaa diigan booda bultiin ta'e akkanatti sii taate akkana sii taate siin jecha booda si harkaa diiguudhaaf warri ala deeman kunillee akkuma amma sooshaal miidiyaa kana ta'an jechuudha. Akkasuma si godhan jedhe ati dulle wanni hin ta'in gowwaan ta'in jedhe akka ana kana qaruutee ta'e mana taa'anuu no yoo ati wajjin hojjettee galte nyaata dalagee seeraan akka dubartii islaamatitti oromtittii ta'e mana taa'ee qajeela nunoo waan nyaata gaarii marqa godhee yookaan immoo biddeen dalagee yookaan paastaa dalagee waan gaarii kana nyaachisaa oolu hunoo harka kiyyaa nyaachisa sanuyyuu hin nyaatu harka ofiitti marti jedhee hin nyaatu. Mobaayilii malee na quban qabu. Maaliif? Mobaayilii qofa laala abaarsa. Jaarsi mobaayilii malee quba sin kunne. Atiitu Ati nyaata nyaachifta. Subhanallah maal godhare haadha faatee sila rabbiin natti kenne maal godhare yaali naan jedhe rabbiin yaalaa nuun jedhe waan isin hin ta'in tokkoof waan isin ta'e tokko yoo qajeele ima yaalati sodaa obsaati obsaan. Dabarsaati yoo obsa san dadhabdanii fixattan ofirraa biraa deemaa rabbiin malee rabbiin cadhisaa akkanuma biraa deemaa maal godhaan jenne akkasii bira ijibbaata godhaa jira jechuudha amma akka kiyyatti aniin tun diqqisuudha garuu isa gadi aniin tun haadha isaatiif itti harkaan jedhee jala fiigaa bakkuma inni dhaabatutti isa nyaachisu eeba deeqaanidha odoo inni dhaabatullee ol fuudhee nyaata bakka inni dhaabatutti nyaachisa kottu nyaadhu yoo dadhabe jechuudha. Harkaan fuudhee afaan bakki inni taa'utti ani amma nama danda'e olii gaffi fiiguu miti dadhabadhee jira jechuudha odoo isa jala fiigee nyaata achitti nyaachisu alatti illee harkaan fuudhee itti fida. Qaanii mobaayilii malee nallaalu maal akkam godhare nalaali jedheen mobaayilii laali na fuudhi hin jenneen mobaayilii dhaadhaatitti heerumtee kaati fuuteen bara waa hedduun qaba waan barbaadeen qabanaan jedhe mobaayilii sana keessaa maal qabdenna.
akkuma ijoollee TikTok irratti amma dhiyoo tanan gaddaa namitti takka gadhiisanii turan beeytanii TikTok irratti isiin sunillee abbaan mana isii akkatti argee ture. Ati uffata akkamii uffattee mana keessaa foote deemta halkan akka akkamii uffattee rafte? Uffata hirribaa naa bitaa miira innillee naa bitee mana naa kaa'ee jira inni hindirradha. Viidiyoo suuraa baay'ee. Wallahi miti dhiirri nama dhiirri biyya kana keessa ture sanu waan inni dalage beeku asiin dura waan inni keessa ture sin beeku ani immoo waa hedduu keessa hin turre akka isaa yookaan waan balleessine waan takka hidhamee hin beeku takka nama natti koottoo dheeni na bira raf hin jenneen takka dhiiran haraamii wajji hin deemne dhiirri ufumaa na barbaadan jechuudha balleessaadhaaf na barbaadan dubartii balleessuudhaaf dhiirri ala keessa deemanillee arkite hindidaan gaafa isaan na tuqan poolisni ni argani poolisni dhufanii qaban jechuu dhiira gaafa na bira argan dhiirri kun sirra barbaadanii poolisni akkasii qaban dhufanii. Osootini manneen poolisii akkuma dhufee sanidha. Ana na jaalata warri poolisaa gootummaa jeetii arganii akkanaan hin feene nama kana fedhu maal sirraa fedha maal sitti sissiqa ati mootu hin feetu miti fedhaa hin jirtu irraa siqu jirtan irraa siqechaa jettaan irra si argina. Bakka hundattuu si eegu jira nuti situ nama hundumaa tiisuu jirradhani kanaafuu dirqama Awurooppaa keessatti ijoollee meeqaan du'aa irra ga'e jedhanii wal ajjeessanii jaalallee wal godhatanii biyya kana hin ajjeessanii biraa deeman awwaalaniidhaan sanu dubartii dhiirti biyya Awurooppaa kanatti akkas godhan meeqa mee laala sooshaal miidiyaa seenatii bakka googilee seena barreessaa yuutuubillee hin jiran ijoollee meeqa ka du'anii ala dhabamanii footoo kaasanii gadhiisan jechuudha. Dhiiraatu ajjeesa mon dhiiraatu ajjeesa? Dhiirumma bakka akkasii fuudhee kanatu fuudhee ajjeesee dubartii kana laggateedha. Aluma kaayetiin bakka namni hin agarreetti gate awwaalee namni wayii barbaadee arga. Poolisni barbaadee akka tasaa reeffa wayii alatti arga. Wayii na dubartii wayiitu asitti du'eedhanii boo'ichitti donni jedhanii akka viidiyoo arabanii gadhiisan subhaanallaa reeffuma ka du'ee ka meeqa ture. Kan ji'a meeqa ture ka waggaa meeqa taa'e faatu jira jechuudha reeffi haala keessa. Garuu ani takka haala keessatti reeffa alaalee harkee hin beeku garuu miidiyaa irratti nan arga Awurooppaa keessa akka ta'e biyya an jiru tana jechuudha magaalaa tana keessatti. Kanaaf hin sodaadha amma mucaa kun odoo ajjeese yoo nan sodaadha biraan deddeema mana kiyya dhufee akkatti mana kiyya taa'uu naa wayya malee isa biratti taa'ee yeroo hunda waa balleessite waan hin balleessin tokko balleessite naan jedha yookaan marqa yooniin ani marqillee marqisiin bareedu naan jedhee sheexaan itti ka'ee.